As dhiyeenya kana akkuma baay'een keessan beektan appilikeeshina TikToker Adonai jedhamu dargaggoota baay'ee miiliyoonera taasisa jedheetiin qabateetiin dhufeetiin jira. Waa'ee appilikeeshina kanaa baay'een keessan karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin nagaafataniitiin jirtan. Mu'ee dhuguma appilikeeshinni Sidro jedhamu kun akkuma TikTokii, Facebookii, YouTubeidhaa qarshii nuuf kafaluu danda'a karaa baankii biyya keenyaatiin. Akka isaan jedhanitti karaa baankiiwwan biyya keenyaatii fi teelebirriidhaan qarshii biyya keenyaatiin Sidro appilikeeshina jedhamu kanarratti kan akka TikTokii ta'e kan Itoophiyaanota qofaaf hojjetame TikToker Adonai jedhamuu fi akkanumallee namoonni isaa wajjin hojjetan qopheessaniitiin jiranii. Baay'ee appilikeeshinii kun laawunchi hin taane guyyoota muraasatti hafe jechuudha. Laayivii ta'uudhaaf namoonni akka irratti hojjetan eegaluudhaaf Play Store irraa akkanumallee App Store irraa buufachuu ni dandeessan almost jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti illee namni 100,000 ol akka buufatee appilikeeshina kana eegaatiin jiru Adonai yeroo adda addaa dubateetiin jira. Egaa content creator cimaa fi influencer cimaa kan ta'e Adonai wantoota haarawaa kana hojjechuudhaan namoota qarqaarsa irratti wantoota adda addaa kana create gochuudhaan egaa nama isa dursu amma argaatiin jirru. Amma immoo appilikeeshinii akka TikTokiitti hojjetu biyya keenyaaf qabadhee dhufeetiin jira jedha. Egaa maqaan isaas Sidro jedhaniitiin kan moggaasanii. So waa'ee Sidro irraa dhuguma miiliyoonera namoonni ittiin ta'uu danda'anii kan jedhullee ni ilaalla. Dirra caalaan namoonni baay'een waa'ee appilikeeshina Sidro jedhamu kana mootummaan Adonaiin dirqisiiseetiin security namaa yookaan immoo daataa namoota hordofuudhaaf yookaan immoo security namoota cabsanii daataa namoota fudhachuudhaan akka namoonni saaxilaman akka taasisuuf Adonai dirqisiiseetiin appilikeeshina kana laawunchi taasisee hojjechiise kan jedhanis jiranii. Waa'ee kanaa irraa ni haasofnaadha. Dhuguma Sidroon dargaggootaa fi akkanumallee namoota asirratti hojjetan namoota baay'ee miiliyoonera godhuudhaaf dhufe. Akkanumallee isaan maal jedhan warroonni dhaabbata kana yookaan immoo warroonni appilikeeshina kana kalaqan Sidro kan jedhamu kana Adonai fi akkanumallee namoonni isa wajjin hojjechaatiin jiran maal fakkaata? Akkanumallee karaan inni itti kafalu karaa qarshii biyya keenyaatiin inni kunis akkamitti ilaalama? Dhuguma appilikeeshinni kun nuuf kafala moo daataa keenya yookaan immoo eenyummaa keenya adda baasanii gara hidhaatitti illee waan adda addaa irra nu geessuu danda'anii waan jedhu waan bal'atu kaatiin jira. Waa'ee irraa isaa irraa ni haasofna hadha. Nageenya sin daganne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Sof Maraab bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Egaa har'a waa'ee Sidro appilikeeshina jedhamu kana wal qabate yeroo ammaa kana namni baay'een irraa haasaatiin jiru isarraa akka kan kootti osoo hin taane akka dhaabbaticha jedhetti ibsa kan koo isiniin dhaqaba. Egaa ibsa kana kan isiniin gahu wanta isaan jedhan irraa ka'eeti malee wanti kun hojiirra oolle dubbachuun nama dhiba. Garuu isaan maaliidhaaf qopheessan? Dhuguma dargaggoota miiliyoonera taasisuudhaaf kan qophaa'edha. Akkanumallee yookaan immoo namoota sallaluudhaaf yookaan immoo daataa isaanii kolleekti gochuudhaaf akkanumallee namoota rakkoo adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti uuman hidhuudhaaf qofa kan oomishame kan jedhu waan tokko irraa ni haasofna hanga dhumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhufta. YouTube chaanaaliin kun kan keessanii kan teekinooloojiidhaan ittiin wal barta waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamadha. Irra caalaan keessan viidiyoo yeroo daawwattan irraa fayyadamtan subscribe like share gochuun jaalattanii kun Oromoota asirratti waa tokko kaasii bira darbuu danda'a. Content creatoroonni afaan Oromootiin hojjetan baay'een isaanii hin guddatan. Waa'ee kanaa irratti isiniif ibsa. Garuu warroonni afaan Oromoo danda'an afaan Oromootiin hojjechuu osoo danda'anii afaan kun immoo namoota afaan Oromootiin hojjetan hin jaalatan daawwachuu hin jaalatan. Afaan Amaaraatiin osoo hojjetamee sirriitti daawwatanii afaan Oromootiin yeroo hojjetan immoo hin jaalatanii. Waa'ee kanarraa ni haasofna. Garuu hedduu tokko yaaddeessaadha. Kun ammoo sooshaal miidiyaa kanarratti yookaan immoo karaa sooshaal miidiyaa kanarratti afaan Oromoo akka du'u ni taasisa. Amma fakkeenyaaf diraamaan afaan Oromoo tokko namoota xiqqoodhaan daawwatama. Kan afaan Amaaraa yoo fudhatan immoo namoota baay'eedhaan daawwatama. Kana keessaa immoo kan irra caalatti daawwatu afaan Amaaraatiin warroota afaan Oromoo dubbatanidha. Guys, afaan keessan guddifadhaa. Like share gochuun irraanfatinadha jechamaa fi dhimma gara har'aatti haa deebinu. Egaa baay'een keessan wanta kana nagaafachaatiin jirtanii wanta kanarraa ni haasofna. Sidro appilikeeshinii jedhamu kun akkamitti kalaqame kan jedhu mee TikToker Adonai waan jedherra Sidro akkamitti akka qopheesserraa waa tokko dhageeffannee argasiirraa irratti waan tokko ni haasofna. Dhuma irratti immoo appilikeeshina kanarratti of eeggannoo gochuu qabdanii fi akkanumallee appilikeeshina kana karaa ittiin qarshii irraa hojjechuudhaaf kan qophaa'edha. Namoota baay'ee miiliyoonera taasisa jedhameetiin kan eeggamaatiin jiru. Qarshii kana irraa hojjechuudhaaf maal gochuu qabdan? Baay'ee karaalee kafaltii hojii online ittiin hojjetan kunniin lamatu jira. Isaanis fan based monetization kan jedhamuu fi akkanumallee ad revenue kan jedhamutu jira. Waa'ee kanneen lamaanii isiniif ibsa. Karaa kafaltii kunniin lamaanuu garagaraadha.
Fan based monetization kan jennu kan akka TikTok dha fudhachuu dandeessan geemii adda addaa giiftii adda addaa kana yeroo taphattan maalidha fan based monetization kan jedhamudha. Akkanumallee ads revenue kan jedhamu immoo Facebook page fudhachuu dandeessan, YouTube fudhachuu dandeessan, Telegram fudhachuu dandeessan, websiteewwan adda addaa fudhachuu dandeessan. Isaan kunniin maalidha ad revenue jedhamu. Egaa wantoota kana irratti yeroo biraa ni haasofna. Har'a immoo Adonai application kana maaliif qopheessee kan jedhu mee jalqaba irratti wanta tokko dhageeffannee walitti haa deebinu. Adonai maal jedha? አዲሱ ባለቤት አቶ አዶናይ ብላችሁ ጥሩኝ። ሲድሮ አፕ ይዘን ወደ ኢትዮጵያ መጥተናል። የብዙ ወጣቶች ህይወት የሚቀይር አዲሱ የኢትዮጵያን ቲክቶክ ሲድሮ ተብሎ ይጠራል። ዛሬ ልናስመርቀው ነው በተአምረኛ ሁኔታ። እንደምትመለከቱት የአፕሊኬሽን የብዙ ወጣቶች ህይወት መቀየር የሚችል አፕሊኬሽን ነው። ሲድሮ ምንድነው? ኦልሞስት ቲክቶክ ነው ጋይስ። እውነት ለመናገር ከቲክቶክም የበለጠ ለአበሾች ተብሎ የተሰራ ብዙ ኮንተንት ክሬተሮች ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሲሰሩ ክፍያ የላቸውም። ኢቭን 1 ሚሊዮን ይዞ በገንዘብ የሚቸገሩ በጣም ብዙ ቲክቶከሮች አሉ። ሲድሮ ላይ ግን ያ መሆን አይችልም። በብር መከፈል ትችላላችሁ፣ በዶላር መከፈል ትችላላችሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ሶሻል ሚዲያ እንደሚወድ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ እናንተ ኮንተንት ክሬተር ከሆናችሁ ስፔሻሊ ሲድሮ ላይ በቅጽበት ህይወታችሁ መቀየር ትችላላችሁ። በዝቅተኛው ጊዜ በ7 ቀን ውስጥ ብቻ ፎሎወራችሁን አሳድጋችሁ ህይወታችሁ በአጠቃላይ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሚሊዮነር የምትሆንበት አዲሱ መንገድ ሲድሮ ተብሎ ይጠራል። ለሚሊዮኖች ወጣቶች ሚሊዮነሮች ለማድረግ ሲድሮ አፕ ይዘን መጥተናል። እኔ እንግዲህ የሲድሮ አፕ ባለቤት ነኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። Egaa akkuma inni jedhe jechuudha application kana kan qabannee dhiyaanneef warroonni TikTok irratti hojjetan filoora miliyoona qabaachaatiin qarshii irraa hojjechaa jiranii. Egaa biyya keenya keessatti TikTokiin baay'inaan karaan ittiin kafalu kanaan dura irratti haasofneetiin jirra miti. So baay'een hin jiru amma immoo application Sidro jedhamu kun kan akka TikTokitti hojjetu kun immoo kaffaltii gaarii isiniif kafala. Miliyoonara ittiin ta'uu dandeessanii application kun akkuma TikTokitti content creator ta'uu qabdanii viidiyoo adda addaa irra gallakkisuudhaan filoora keessan guddifachuudhaan qarshii irraa hojjechuu dandeessanidha. Kan inni jechaatiin jiru. Ana asirratti respect wanni aan gochuu danda'u maalidha tokkoffaa application kana uumuun isaanii kaka'umsa gaariidha waan gaariidha biyya keenya keessatti applicationoonni akkana kaffaltii biyya keenyaatiin hin argamanii baay'een keenya hojii online kana irraa hojjennu karaa doolaaraatiin karaa kaffaltii illee hedduu tokkotti rakkachaatiin kan argannu garuu kana wanta kana qopheessuun isaanii bareedaadha. Haa ta'uuti garuu wanti kun hangam riiliidha kan jedhu immoo adeemsa keessa illee ilaaluu dandeenya garuu wanta isiniin jedhu qabaadhuma irratti hanga dhumaatti na daawwadhaa mee ittuma fufna ammas. Egaa asirratti immoo applicationii kun akkanumaan oomishamee keessattuu biyya Chaayinaa wajjin waliigaltee taasisuudhaan Adonaitti fayyadamuudhaan mootummaan kan oomishedha. Keessattuu namoota maal gochuudhaaf namoota akka saaxilaman gochuudhaaf kan oomishamedha kan jedhutu jira. Kun dhimma siyaasaatiin kan wal qabatudha. Mee viidiyoo tana haa daawwannuuti walitti adeemnu. Caan Adonaidhaan kuni Sidro jedhee applicationii social media bareedaa wayii hojjetee gad ba'ee fakkaata. Kana wal qabsiisee aktiivistiin hedduun waan kana mootummaa Itoophiyaatu harki keessaa qaba. Chaayinaatti divilooppii godhanii daataa kolleektii godhuuf kan jechaan oolmaa fi bultii kan kee mootummaan Itoophiyaa to'achuuf jechuu maal namaa hergaa namni kun waan jedha argite miti eenyu waliin haasahaa footoo akkamii gaafachaa oola oduun isaa siyaasadhaan maaliif wal fakkaata waan jedhu waan kan to'achuuf jedhe mootummaan Itoophiyaa waan kan fidee jedhanii aktiivistiin hedduun kan irratti yaada kennachaa turan keessumattuu afaan Amaariffaatiin hedduu dhagaa ture jechuudha. Kun dhugaa ta'uu danda'a, dhugaallee ta'uu dhiisuu danda'a. Hin beeku. Wanni an beekoo jiraate social media yeroo hedduu social media Telegramiin addatti jechuudha. Social media cufayyuu mootummaan Ameerikaa yeroo hedduu yoo si shakke milkeessa yoo shakke waa'ee milkeessaa Facebookidhaa fi wannoo godhaa gaafii dhiyeessaa Facebookiin immoo waan naa wal qabatee waan milkeessaan barreessee yookiin viidiyoo inni tolchufayyuu mootummaa gaafatsunii fi hin kennaa jechuudha. Kun waanuma adan qabdu kun waanum duriitu jiraata. Egaa akkanadha jechuudha. Waan dhageeffattan kanadha. Xiqqoo ishii viidiyoo buleessa keenya kana waan itti fayyadameef maalidha? Kuni gocha namoonni irraa haasaa jiran wanta namoonni irraa haasaa jiran waan ta'eef so inni kun dhaabbanni kamiyyuu yookaan immoo application kamiyyuu Facebook fudhachuu dandeessan akkanumallee TikTok fudhachuu dandeessan YouTube fudhachuu dandeessan dhaabbattoota kanneen hunda isaaniiyyuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi akkanumallee biyyoota Ameerikaa wajjin ta'uudhaan namoota daataa kan koo mootummaan akka argatu taasisuu ni danda'u. Data kan koo kennuuf ni danda'an. TikTok irratti illee kan uumame kanuma akkanumallee YouTube irratti illee Facebook irratti illee namoonni yeroo baay'ee adabaman hin jiranii. Sinyuu Sidroon dhufee kan fedhe iyyuu haa dhufuuti kun ta'uu danda'a riilidha.
waan ta'uu danda'udha. Mootummaan wanta hin taane namoota wanna jedhani nama wanta hin taane dabarsu siyaasaadhaan wal qabatee wantoota adda addaa wanta sabaa fi sablammii waa'ee siyaasaa kana adeemsisuu rakkoo biyya keessatti uumuu danda'a yoo ta'e qaba. Agreementii qaba. Application kamiyyuu agreementii san nama cabseef kennu mootummaadhaaf kennee laachuu ni danda'a daataa isaa jechuudha. So kun waan jirudha. Kanarraa baay'ee haasa'uun barbaadu. Isa itti aanu immoo waan tokko isiniif ibseetiin itti adeemnu. Egaa application kun immoo akkamitti namoota ሚሊዮነር ታሲሱ danda'a kan jedhu አዶናይ irraa haa dhaggeeffannu. በቅርብ ቀን ሚሊዮነር እንደምትሆኑ ታውቃላችሁ። ሲድሮ አፕሊኬሽን የብዙ ወጣቶች ህይወት የሚቀይር አፕሊኬሽን ነው። የምታስታውሱ ከሆነ ከአንድ አመት በፊት ተናግሬያለሁ። በቅርብ ቀን ላምበርጊኒ የሚያስመጡት ሰዎች ቲክቶከሮች ይሆናሉ ብዬ ተናግሬ ነበር። እንግዲህ ተሳስቻለሁ። ቲክቶከሮች አይደሉም የሚሆኑት። ሲድሮ ላይ ፖስት የሚሉ ሰዎች በጣም ሀብታም ህይወታቸው የቀየሩ ሰዎች ይሆናሉ። እነዚህ ሰዎች ደግሞ መልፋት አይጠበቅባቸውም ካሁን በኋላ ማለት ነው። ፓሽናቸውን እየተከተሉ ህይወታቸው መቀየር ይችላሉ። ኩኪንግ ሾው መጀመር ትችላላችሁ፣ ዳንሲንግ መጀመር ትችላላችሁ፣ ድራማ መስራት ትችላላችሁ፣ ታሪክ መናገር ትችላላችሁ። እናንተ ብቻ የሚወዳችሁና የሚከተላችሁ ሰው ይኑር። 5000 ፎሎወር ወይም 1000 ፎሎወር ብቻ ይዛችሁ በወር ውስጥ በጣም ብዙ ብር መስራት ትችላላችሁ። ከአንድ ወር በፊት ፖስት ያላችሁት ቪዲዮ አሁንም ገንዘብ እየሰራ ነው። አስቡት ጋይስ፣ አሁንም አዳዲስ ተመልካቾች እያመጣ ያ ቪዲዮ ቲፕ እንድታገኙ ጊፍት እንድታገኙ እያገዛችሁ ነው። ብቻ እናንተ አወንታዊ በሆነ መንገድ ሰዎችን ማገዝ እንዳትረሱ። ምክር ምከሩ፣ ሰዎችን አስቁ፣ አስደስቱ፣ ጓደኛ ፍጠሩ። ስለዚህ ሲድሮ አፕ ዳውንሎድ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም ጥቂት ቀናቶች ነው ያሉት። በጣም ብዙ ኮንተንት ክሪኤተሮችና ቪዲዮ የሚሰሩ ሰዎች ወደ ሲድሮ ገብተው ያጨናንቁታል በእርግጠኝነት ማለት ነው። ቦታ ሳያመልጣችሁ ቶሎ ብላችሁ ግቡና ቶሎ ብላችሁ ተከታዮችን ሰብስቡ፣ ቫይራል ውጡ። ከዛ ህይወታችሁ በቅርብ ቀን እንደምትቀይሩ እኔ ራሴ ቃል እገባላችኋለሁ። Egaa akkuma dhaggeeffattan appilikeeshina kanarraa duroomuu ni dandeessan. Kontenti kireetaroota adda addaa ta'uu dandeessan. Appilikeeshina kanatti fayyadamtanii kaffaltii argachuu dandeessan kan jedhudha. Asirratti waa lama adda baafachuun murteessaadha. Duratti isiniif ibseetiin jira. Karaa kaffaltii lamatu jira isiniin jedhe miti. Innis ad revenue fi akkanumallee fan based monetization kan jedhamu jechuudha. Siidroo irratti akka inni ibsetti garuu fan based monetization kan jedhamu yookaan immoo giiftii adda addaa namoonni siif kennanii qarshii Itoophiyaatiin akkanumallee geemii adda addaa yeroo taphattan yookaan immoo live irratti yeroo adda addaa akkuma TikTok kana yeroo taphattan namoonni giiftii sii kennan kanaan qarshii argachuu dandeessaadha. Kanaaf immoo fuloora keessan guddifachuu, viidiyoowwan adda addaa galakkisuu, akkanumallee kontentii adda addaatiin iskilii qabdanii wanta adda addaa diraamaa, muuziqaa ta'uu danda'a, wanta adda addaa taayilantii qabdanii asirratti hojjettanii abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessanii keessattuu makiinaa Lamborghini jedhamu argachuu dandeessanii. Egaa biyya alaa keessatti warroonni TikTok hojjetan baay'een isaanii makiinaa qaqqaalitaan warroonni TikTok irratti itti fayyadamu. Kun beekamaadha. Kaffaltii gaarii kafala waan ta'eef TikTokiin. Keessattuu biyyoota torban keessatti kaffaltii bareeda kafala monetizationiidhaan. So biyya keenya keessatti karaa saniin argachuu hin dandeessanii, karaa ittiin argachuu dandeessan immoo kanaan dura isiniif ibsee jira irra deebi'u. So kanaaf biyya keenya keessatti illee miliyoonera dargaggoonni baay'een miliyoonera ta'uu dandeessanii. Kanaaf iyyuu buufadhaatii itti fayyadamaadha kan jechaatiin jiru. So asirratti wanta lama isiniif kaasee bira darbuu danda'a. Tokkoffaa application kana miliyoonera nu taasisamu hin taasisu kan jedhu yeroo application'ichi launch ta'ee hojii irra oole akkamitti kafala, karaan kafaltii isaa maal fakkaata, nus yeroo launch ta'eetiin yookaan akkaawuntii banannee achirratti kafaltii argachuudhaaf yookaan kafaltii nu gaafachuu danda'a. Kaffaltiin sunis maal irratti hundaa'a kan jedhu isiniif ibsu. Tokkoffaa application kana yeroo launch ta'ee hojii irra ooletti akkaawuntii keessa yeroo banattan kaffaltii isin gaafata taanaan gonkumayyuu kaffaltii isin gaafalina. Maaliif isinitti fakkaate? Tokkoffaa application kun security isaa maal fakkaata? Applicationin baay'een oomishamanii kan akkana kan badan jiran. Security isaa osoo hin beekamin jechuudha. Security isaanii tiimiin isaanii cimaa ta'uu danda'a. Salphumatti hack ta'a waan ta'eef applicationonni akkana qarshii keessan salphumatti nyaatamuu dandeessan. Tokkoffaa free yoo ta'e immoo free yoo ta'e akka TikTok kaffaltii tokko isin gaafatu, applicationonni kaffaltii gaafatan jiran. Kaffaltii tokko isin gaafatu, contentii keessan qofa irratti hojjechuudhaan, viidiyoo irra galakkisuudhaan, filoora keessan guddifachuudhaan, ergasii immoo fan based monetization isanii yookaan immoo namootni isin jaalatan giiftii adda addaa isinii kennuudhaan irraa fayyadamtan yoo ta'e, inni kunis waan bareedaadha, irraa fayyadamuu dandeessan. Kana yoo ta'e jechuudha. Jalqabdanii akkaawuntii banattanii filoora keessan guddifachuu dandeessan. Dhimma siyaasaatiin wal qabatee mootummaan siyaasaadhaaf jecha itti fayyadamuudhaaf application kana Adoonaa wajjin ta'eetiin qopheesse kan jedhu immoo application kamiyyuu daataa keessan mootummaadhaaf dabarsee kennuu ni danda'a. Maaliif biyya san hukkura irra oolcha yoo ta'e yookaan immoo rakkoo cimaa uuma biyya irratti yookaan immoo biyyoota addunyaa kana irratti rakkoo cimaa uuma kan jedhamu yookaan beekamu ta'e namoonni akkasii baay'een isaanii content creatoronni akkasii kan jedhaman mootummaa Ameerikaanittinis biyya keenya keessattis bakka adda addaattis jiran. So kun warreel jedhuudha waan dhugaa jiruudha. Kanaaf applicationonni kamiyyuu agreementiin isaan qaban
seera hawaasummaadhaa cabsuu hin qaban kan jedhu agreementiin jalqabaa isa kanaadha. So kana haala kanaan hubachuu qabdanii jechuudha. So application kana dursitanii jalqabdanii kaffaltii isin gaafatu yoo ta'e jalqabdanii filoora keessan guddifachuu, kontentii keessan irratti hojjechuu, qarshii irraa argachuu ni dandeessan. Qarshii akkamitti kafaluu, akkamitti miliyeenera isin taasisuudhaaf qophaa'anii san gaafa isaan laawunchi godhanii application kun hojii irra oole kan ilaalu ta'a jechuudha. So kana irratti haasa'uu barbaada jechuudha. Viidiyoo tana daawwannee dhumarratti yaada kan koo isiniin dhaqqaba. ሲድሮ አፕሊኬሽን በአንድ ቀን ውስጥ ብቻ ከ100,000 በላይ ተጠቃሚዎች አግኝቷል። Egaa Sidroon application jedhamu kun guyyaa tokko keessatti nama 100,000 ol argateetiin jira jedheetiin kan ibsaatiin jiru gammachuu isaa jechuudha. Abbaan qabeenyummaa Sidroodha dhaabbata kana. Application kana isa waan ta'eef jechuudha. Asirratti wantoota lama isiniif kaaseetiin akka kootti yaada isaanii irraa ka'uudhaan kan dubbadhu. Akka chaanala kan koo kan Soofumar appitti osoo hin taane akka isaan dubbatan wanta isaan dubbatan irraa kaasee wanta namoonni dubbatan irraa kaasee yaada kan koo isiniif ibsu. Sidroo application jedhamu kun akkuma TikTokitti biyya keenya keessatti qarshii biyya keenyaatiin karaa baankiiwwan biyya keenyaatiin nuuf kafala teelee birrii qabatee jechuudha. Jedhaniitiin kan dubbataatiin jiran. Namoota baay'ees miliyeenara taasisa jedhaniitiin kan haasaatiin jiran. Isa kanarratti clear isiniif gochuu kan barbaadu wanta lamatu jira. Tokkoffaa akkuma TikTokidha, YouTubeidha, akkanumallee weebsaayitiiwwan adda addaa, Telegiraama irratti qarshii namoonni argatan namoota muraasa ta'an asirrattis namoota muraasa ta'uu danda'u. Maaliif kontentii cimaa ta'e yoo hin qabaatin yookaan immoo faanii yookaan namoota isin hordofan cimaa yoo hin qabaatinii fi kontentii bareeda yoo isin hin hojjetin wanti isin irraa argattan tokkollee hin jiru. Asirratti illee miliyeenara taatan waan jedhamtaniif hin taatan gonkumayyuu kun sobaadha. Maaliif namoonni ittiin ta'an garuu jiraachuu danda'an gaafa laawunchi ta'e ni ilaala. Maaliif warroonni monetization warroonni beekamtii ciccimoo qaban warroonni kanaan dura famous ta'an beekamtii qaban beekamtii isaaniitti fayyadamanii qarshii argachuu danda'an dhaabbattoota adda addaa wajjin hojjechuu danda'an application kanarratti akkanumallee isaan fan based monetization isin jedheetiin jira wantoonni akkanaa kunniin namoonni isaan jaalatan giftii adda addaa isaanii kennuudhaan beeksisoota adda addaa akka isaan hojjetan isaan taasisuudhaan karaa adda addaatiin argachuu danda'an. Asirratti garuu application kanarratti ad revenue wanti jedhamu hin jiru hin dhageenyes wanti isaan jedhan fan based dha. Namoonni isaan jaalatan giftii akka isaaf kennan viidiyoo adda addaa ni hojjetanii ergasii immoo namoonni isin jaalatan giftii adda addaa qarshii biyya keenyaatiin isiniif kennanii karaa qarshii baankii biyya keenyaatiin baafachuu dandeessanidha wanti isaan jechaa jiran kanadha. So kana fakkaata jechuudha. Yeroo itti aanu keessatti immoo yeroo laawunchi ta'e maal fakkaata dhuguma application kun namoota baay'ee miliyeenara taasisuudhaaf dhufe wajjin ilaalla. Amma garuu akkas jechaatiin kan jiranii wajjumaan kan ilaallu taha. Egaa asirratti wanti isin beekuu qabdan karaaleen kafaltii lamatu jira. Karaaleen kafaltii kanneen yeroo ta'an viidiyoo biraa keessatti isiniif hojjedha. Karaaleen kafaltii kunniin maal fakkaata akkamitti irraa fayyadamuu dandeenya nutis irratti fayyadamnee qarshii irraa hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf akka kan kootti ads revenue fi akkanumallee fan based monetization irraa fayyadamu akka kan kootti jechuudha. Karaan kafaltii kanneen lamaan iyyuu irraa fayyadamu. Isin garuu namoonni baay'een immoo irraa fayyadamuu dhabuu dandeessan. Maaliif famous ta'uu beekamtii argachuun fi akkanumallee namootaaf wanta qulqullaa'aa ta'e hojjetanii dhiyeessuun illee vaaliyuu guddaa qaba waan ta'eef wanta akkanaa kan adda baafachuun dirqamaadha. Egaa akka viidiyoo har'aa keessatti waa'ee Sidroodhaa waliin haasofneetiin jirra. Egaa wanti jiru kana fakkaata. Wanti addaa yoo jiraate immoo isiniin dhaqqaba. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Waan nafaana turtaniif hedduu tokko galatoomaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaa naa turaa isiniin jecha. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun irraa fayyadamudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti wal argina. Hangasitti nagaa hannaa jiraadha.